Hordoftoota keenya baga jala bultii ayyaana irreechaa hora Finfinnee fi hora Harsadeen isin ga'e. Fulbaana 23 bara 2013 iftaan sanbata Finfinnee bakka addaa Dololoo Biddeenaa jedhamutti ayyaanni irreechaa hora Finfinnee akkasumas guyyaa taanu dilbatamoo Bishooftuutti irreechi hora Harsadee ni kabajamu. Qophiin keenya akkaataa kabaja ayyaana irreechaa fi qophiin ayyaanichaaf taasifame irratti fuulleeffatu ammarraa qabee isinii dhiyaataa nu hordofa. Irreechi calaqqee sirna gadaa keessaa tokko kan ta'e ayyaana Oromootaa ulfinaa fi kabajaa guddaan kabajamudha. Irreessi falaasama galateeffannaa ulfina waaqaaf galata galchuuf ayyaaneffatamudha. Waggaa waggaan dhuma torban baatii fulbaanaatti akka aadaa Oromootti malkaatti ba'amee irreeffatama. Irreechi mallattoof eenyummaa Oromoo ta'e kunis irreecha tulluuf malkaa jedhamee bakka gurguddoo lamatti qoodama. Irreechi malkaa waqtiin gannaa dhume birraan yoo dhufu walakkeessa baatii fulbaana booda kabajama. Irreechi tulluu ammoo waqtii arfaasaa keessatti kan kabajamudha. Oromoo biratti irreessi hora Finfinnee kan handhuura Oromiyaa fi hora Harsadee kan magaalaa Bishooftuutti kabajaman bakka guddaa qabu. Oromoon bakka jiru waggaatti al tokko bakkoota seenaa kanneen lamaanitti walitti dhufa. Irreechi hora Finfinnee baranaa waggaa lammaffaan isaa fulbaana 23 bara 2013 kabajama. Akka duraanii miiliyoonotaan hin kabajamu. Sababni ammoo dhukkuba weeraraa addunyaa vaayirasii kooronaati. Kanuma bu'uura godhachuudhaanis gumiin abbootii gadaa Oromoo irreechi bara 2013 namoota muraasan qofa akka kabajamu kallattii kaa'eera. Mootummaanis ayyaanichi nagaan kabajamee akka raawwatamuuf gama hundaan qophii xumuruun himameera. Rakkoo nageenyaa tokko malee akka xumuramuuf qophiin gama kanaan xumuramuu bulchiinsi magaalaa Finfinnee, poolisiin federaalaa fi mootummaan naannoo Oromiyaa qindoominaan hojjechaa akka jiran hubatameera. Kanuma ilaalchisuun gama hundaan qophiin xumuramuu kantiibaan itti aantuu magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee fi hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad kan dubbatan isinii dhiyeessina. Birraa barii ayyaanota uummataa hawaasni bal'inaan miira olaanaaf ho'aan kabajan keessaa hangafoonni ayyaana masqalaa yookiin gubaa daamaraa fi irreecha Oromootaati. Ayyaanni masqalaa yookiin gubaa daamaraan rakkoo nageenyaa tokko malee milkiin akka xumurame kantiibaan itti aantuu Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee beeksisaniiru. Muuxannoon ayyaana kanaas ayyaana Oromootaa kan ta'e irreecha irratti akka dabalamu milkaa'ina isaatiifis uummanni Oromoo akkasumas jiraattoti magaalaa Finfinnees wal ta'uun akka tumsuu qaban waamicha taasisaniiru Aadde Adaanech. Akka Aadde Adaanech jedhanitti kan ayyaana tokko irratti mul'ate kan achumaan qorru otoo hin taane ayyaana irreechaa irrattis dabalamuu qaba. Ayyaana seenaansaa guddaa ta'e duudhaansaa nagaa araara ayyaana waliin jiraachuu ayyaana kan biraa hammachuu fi galataa waan ta'eef ayyaana kabajamaa fi guddaa kanatti waan biraa dabaluun xureessuun hin barbaachisu. Akka UNESCOottis galmaa'uuf duudhaa fi qabiyyee ayyaanichaa karaan faalleessineen qofa kabajamuu qaba jedhaniiru Aadde Adaanech Abeebeen. Bakki ayyaana irreechaa kan hora Finfinnee itti kabajamu kun akka salphaatti kan hin argamne qabsoof wal'aansoo jabaan abbaan qabeenyummaa lafichaas abbaa sirnichaaf akka kenname kanas kan godhe hooggansa Oromoo akka ta'e Aadde Adaanech himanii wal dhaggeeffannee wal jala deemnee qabiyyee ayyaanichaa kan hin taane ilaalcha siyaasaaf yoo ulaa banuu baanne ayyaana keenya irreechas akka ayyaana masqalaatti ni milkeessinaa jedhaniiru. Irreechi hora Finfinnee Oromoofis magaalaa Finfinneefis hiikaa guddaa qaba. Akka salphaatti hin dhufnes hedduutu itti wareegame. Kun dagatamuu hin qabu. Bara dabree iddoon irreechaa kun keenya jechuun warri mana murtii nu dhaabeetu jira. Waggaa tokkoof falmiirra turre. Waanuma duriyyee erganii dhakaa bu'uuraa caccabsanii isinitti hin fakkaatiin duuba isaa ergama addaatu jira. Falmii booda amma abbaa qabeenyummaa isaa mirkanaa'ee abbaa gadaaf kaartaan kennamee jira. Iddoo kana misoomsuuf abbootii gadaa waliin hojii jalqabnee jirra jedhan kantiibaan itti aantuu magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee. Xumura irrattis Aadde Adaanech abbootii gadaa dhagaa aadaa seenaa fi maanguddoo kabaja namoota murtaa'een ayyaana keenya kabajanna jechuun ilmaan Oromoo ayyaana kanarraa hirmaataniif dhaamsa dabarsaniiru. Gama biraatiin ammoo gumiin abbootii gadaa Oromoo sirna kabaja ayyaana irreechaa hora Finfinnee fi hora Harsadee irratti kabajamu ilaalchisuun miidiyaaf ibsa kennaniin ayyaanni irreechaa baranaa sababa vaayirasii koronaan namoota muraasaan akka kabajamuuf murteen gumii abbootii gadaa Oromoo dabarse kabajamuu qaba jedheera.
Ayyaanni Irreechaa baranaa vaayirasii koronaa yaada keessa galchuun haala of eeggannoon kabajamuu akka qabu abbaan gadaa Tuulamaa fi walitti qabaan gumii abbootii gadaa abbaa gadaa Goobanaa Hoolaas dubbataniiru. Irreechi ayyaana galateeffannaa jaalalaa fi nageenyaatis kan jedhan abbaan gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa irreechi siyaasarraa bilisa ta'uun kabajamuu akka qabus akeekkachiisaniiru. Irreechi baranaa kan adda isa godhu sababa vaayirasii koronaan addunyaa yaaddoo hamaa adda addaa keessa bakka jirtutti kabajamuu isaati. Irreechi hora Finfinnee waggaa 150 booda yeroo jalqabaaf hooggansa Oromoon bara darbe haala ho'aan kabajameera. Barana ammoo waggaan lammaffaansaa handhuura Finfinnee hora ganamaa Dololoo Biddeenaatti bakka vaayirasiin koronaa yaaddoo fayyaa nageenyaaf dinagdee addunyaa ta'etti kallattii abbootiin gadaa kaa'aniin fulbaana 23 bara 2013 iftaan sanbata xiqqaa kan kabajamu ta'a. Irreecha hora Finfinnee fi kan hora Harsadee Bishooftuutti kabajamu ilaalchisees rakkoo nageenyaa tokko malee akka milkiin goolabamuuf qophiin dhimma nageenyaa walii wal qabatee taasifamuu biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa ibsa miidiyaaf kenneen beeksiseera. Hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed ibsa miidiyaaf kennaniin humni nageenyaa sadarkaa adda addaatti hawaasa bal'aa wajjin akkaataa irreecha kabajuu qabu irratti marii taasise waliigalteerra ga'amuu dubbataniiru. Uummanni nageenyi isaa eegamee ayyaanicha gammachuun kabajee akka addaan galuuf rakkoon nageenyaa ayyaana sababeeffachuun akka uummata muudanneefis qophiin gahaa godhamee xumurameera jedhan obbo Jibriil. Humni nageenyaa Oromiyaa, poolisiin Oromiyaa, poolisiin Finfinnee, poolisiin federaalaa akkasumas raayyaan ittisa biyyaa qindoomina jabaan tolfatuun ayyaanicha milkeessuuf hojjechaa akka jiran hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed ibsa kennaniin beeksisaniiru. Nageenya jedhame milkeessuu fi ergama diinaa Finfinnee fi Shawaa Bahaarratti xiyyeeffate fashaleessuu fi uummanni dammaqinaan hubatee tumsuu qaba kan jedhan obbo Jibriil ayyaanni irreechaa Oromiyaatti haa kabajamuuyyuu malee sabaaf sablammoonni hedduus Oromiyaa keessa waan jiraniif isaanis ayyaanicha akka kan ofiitti ilaaluun milkoomina isaaf tumsuu qabu jedhan. Ayyaanicha akkaataatti booressan miidiyaalee hawaasummaa irratti fi keessa keessaan hojii bal'aa hojjechaa jiran qindoomina isaanii Maqalee hanga Gidaamiitti akka ga'e hunduu beekuu qaba jechuun shira wayyaanee fi faradoo isaanii kan ergamtoota farra Oromoo ta'anii obbo Jibriil ibsa kennaniin saaxilanii jiru. Dabaluunis humni as keessatti qooda fudhate biyya keessatti humna hidhatee daggala ala keessa kan deemaa jiru. Humna TPLF wayyaaneen leenjisee yaada haaromsaa fudhachuu didee caafii yookiin fiixee tokkotti galee fi humnooti biroos walitti qindaanii ayyaanicha ayyaana gammachuuf galateeffannaa otoo hin taane ayyaana gaddaa gochuuf hojii hojjetaa jiran bira geenyeerraas jedhaniiru obbo Jibriil. Haa ta'uti gama mootummaatiin qophiin gahaa godhamuun ibsame humni nageenyaa Oromiyaa humnoota biroo wajjin qindoomina tolfate kanneen ergama diinaa fudhatanii ayyaana guddaa kabajamaa ulfaataa fi eenyummaa mallattoo Oromoo ta'e irreecha booressuuf deeman irratti tarkaanfiin jabaan irratti fudhatamuun hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu kan mirkanaa'u ta'u obbo Jibriil Mohaammed jala muranii akeekkachiisaniiru. Hoogganaa bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed ibsa kennaniin dhimma fulbaana 30 booda mootummaan hin jiru jedhamee wayyaanee fi humnoota baandaalee Oromoo ta'aniin deemsifamaa jiru irratti ejjennoo ifaa jiru lafa kaa'aniiru. Fulbaana 30 booda mootummaan hin jiru olola jedhu da'eeffachuun qaamoleen kaayyoo isaanii galmaan ga'uuf fiixeetti ba'anii wixxifataa jiran fudhatama hin qaban jedhan. Kanaan qabatees wanti miidiyaalee hawaasummaa irratti deeman olola faallaa ayyaanichaa ta'e to'atamuu hin qabnu jedhu akka ta'e obbo Jibriil ibsaniiru. Miidiyaan hawaasummaa kun luka sadaffaa mormitootaa fi wayyaaneeti afaan Oromootiin barreeffamuu isaa miti kan ilaalamuu qabu. Lukoota wayyaaneen hin dhabiin kan hafte keessaa sooshaal miidiyaadha. Kan shaneen qabdu durumaayyuu ittiin hojjetu keessaa tokko isa. Kanaaf kun ta'uusaa beekame eenyutu maaliif barreesse ergaansaa maalinni kan jedhu hubachuudha malee waan jedhame waliin rakkachuun hin barbaachisu jedhaniiru obbo Jibriil Mohaammed ibsa miidiyaaleef kennaniin. Egaa ayyaanni irreechaa kan bara 2013 iftaan fulbaana 23 bara 2013 irraa qabee hanga dilbata fulbaana 24 bara 2013 guyyaa lamaaf Finfinnee hora Finfinnee bakka addaa Dololoo Biddeenaa jedhamutti akkasumas hora Harsadee magaalaa Bishooftuutti walitti aansee guyyaa lamaaf ni kabajama. Kanaan dura bara barri nagaa ture akka har'aa dhukkubii weeraraa ta'e walitti dhufeenya namaa daangeessu hin dhufnetti
miliyoonotaan buqqaanee kabajaa turre. Akkuma jedhame barana ammoo koronaan addunyaaf yaaddoo ta'ee fi muddaa jiru ilmaan namaa akka baalaatti harcaasaa jiru kanatti heddumminaan baanii kabajuun waan hin danda'amneef kallattii abbootiin gadaa ka'an kan namoota muraasaan kabajamuu qaba jedhu ofitti fudhannee malkaa itti jirrutti fageenya keenya eeggannee haa kabajannu isiniin jenna. Dhaloonni qaroomee fi dammaqaan dhaloonni sabasaa kabachiisu kan abbaa gadaa kabajedha. Baga jala bultii ayyaana irreechaan isin ga'e. Ayyaanni irreechaa baranaa addatti kan nagaa, kan fayyaa, badhaadhinaa, araaraa fi jaalalaa akkasumas tokkummaa keenya itti cimsannu nuuf haa ta'u. Horaa bulaa.